Amammoo yeroo kun yeroo afaan kee irratti dhageenyu ati Waaqa jiraata sagalee kee ergitee saba kee barsiisuu fayyisuu beektaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos dubbiin jireenyaa garam kan tokkoon keenyaaf kan hundeeffame haa ta'u. Waaqayyo alleen immoo saba kee dura eegee dhaabadhu gabbi jedhee gooftaa haleluuyaa waan ati nu barsiiftee dabarsuu akka danda'u ayyaana kee hafuurri kenna wajjin haa ta'uti. Gurras dhaga'u nu kenni qalbichi qalbeeffatu nu kenni hafageen gubbaatu ulfaaqu ameen. Haleluuyaa maqaa Waaqayyo barbaran kee bifamaa ta'uti. Waldaa keenyatti yeroo barumsa jalqabnee jirra. Torbaan dabrera jalqabnee agaa torbaan afurii yookaan torbaan ja'a waan ammaan tana afura qulqulluu waliin barachuu jirra. Maqaa Waaqayyo barbaran kee bifame haa ta'uti. Hallelujah. Sagalee Waaqayyo keessatti wangeela Yohaannis 14:16 fuutanii gilaatan jecha gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee afura qulqulluu dubbatee waliin agarra. Akkasi ana abbaa nan kadhadhaa inni bara baraan isaan bira haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kenna. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii. Biyyi lafaa waan isan hin argineefi isan beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isin wajjin waan turuuf isin keessa waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu jedha. Maqaa Waaqaa barbaaran kan eebbifame haa ta'u. Biyyi lafaa hafuura Waaqayyoo beekuu hin danda'u jedha. Wanti isaniif biyya lafaa adda tolchu Kiristoos Yesuus ayyaana sana tokko jettanii ofirratti guyyaa Moosestan irra jalqabdanii hafuurri Waaqayyoo humnaan hafuurri Waaqayyoo ayyaanan hafuurri Waaqayyoo argamuu guutuun eenyu keessa jira? Nu keessa jira. Ulfinni isaaf haa ta'u. Biyya lafaa isa maal hin tolchu? Hin beeku. Beekullee hin danda'u. Isin garuu eenyu beekuu deemtan? Hafuura qulqulluu beekuu deemtan. Hafuurri kunini isan dhaabtu jira. Hafuurri kunini isa wajjin jira. Qofa hin jenne. Hafuurri kunini isan keessi jira. Maal gochuu deemtu? Isa beekuu deemtu jedha. Yoo iyyuu dhaabannee of gaafanne tokkoon keenya hafuura qulqulluu kana akkamitti beekna? Wanti baay'ee nama gaddisiisu jechi gooftaa Yesuus Kiristoos caalaa jechi ulfaataan hin jiru. Garuu waldaan Kiristoos amanaan yaada fi ilaalchi iddoon hariiroon tokkummaan inni hafuura qulqulluu waliin qabu baay'ee nama dhaga'ama. Yeroo dabre dubbachaa turre namooti garii hafuura qulqulluu isa beektaa Waaqayyo abbaarraati xiqqoo hin dhatu. Isa gooftaa Yesuus Kiristoos ammallee xiqqoo maaddaa wayii tolchanii ilaala. Pastor Gise dubbatu akka harki xiqqaa kana lakkaanii jedhe hafuura qulqulluu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti hafuura qulqulluu isa guyyaa beektaa fayyinaa fi ittiin mallatteeffamtan suni hafuura qulqulluu kana hin dagatina. Hafuura qulqulluu kana hin mararsina. Hafuura qulqulluu kana hin ukkaamsina jedhe sagalee Waaqayyoo dubbata. Maaliif waan hafuura qulqulluu ukkaamsineef? Maaliif ilaalchiin hafuura qulqulluu qabnu badaa waan ta'eef? Maaliif hafuurri qulqulluu akka inni lafaaf gubbaa uume sagalee Waaqayyoo gubbaa waan jedhu hafuurri Waaqayyoo na uume jedha. Maqaa Waaqaa barbaaran kan eebbifamaa ta'uuti. Hafuurri Waaqayyoo Waaqaa lafaaf gubbaa uume maqaan Waaqaa barbaaran kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen. Akka afaan keenya jechi gooftaa Yesuus Kiristoos maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos guute hafuurri qulqulluulleen eenyummaa fi jireenya keenya hafuurri Waaqayyoo haa guututi. Ameen ameen ameen. Namni Waaqayyoo beekamaan tokko akkas jedhee waan hafuura qulqulluu barreesse. Hafuura qulqulluu akkam bultee jedha. Akkam namatti tola. Ameen ameen. Nu ammaan kan guyyaa konfiraansii guyyaa dassuufaan dhufanii xiqqoo sochoosan hafuurri qulqulluu waan nurra buqoof seenaa malee hafuurri qulqulluu kunini Waaqa jiraataa isa irraati fagaannee gar tokkollee deemuu hin dandeenye. Sagalee Waaqayyoo waan jedhu hafuura kee irraati ani eessa deema yoo an ka'ee baralee jedhee atini achi jiraattaa jedha. Maqaan isaa barbaaran kan eebbifame haa ta'u. Kana gaa wanti har'aa waliin ilaallu hojjaa hafuura qulqulluu inni bara moofatti qulqulloota gidduutti maal hojjechaa ture waan jedhu waliin ilaalla. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'uti. Hallelujah.
أقرأت جاك أمني أفور كل نجدوتي وان غدا وجد ما جدنا إسابه بني كبجة إساف ماله وان إساف كيلوف أفور واقعيو نجدوت وان ماما هنتو جان إيرسون لبركة أفوري كلون باسر سكره واقعيو كيساتي أفورا دچا قربان كلوتا يبسو مكان إسا بربران كيبفا ماتو إساياس راجي إساياس كورن توكستوس كفيجرا أكاسر إدا إسيي كيسا لفني إمبا دمينيس هندي إسا كيسا بأي إجا إنقودتا هفوري واقعيو إسرا همبوفتا إنسي هفورا وبماتي هفورا ببناتي هفورا غرشافي هفورا همناتي هفورا ببوكسافي هفورا صدا واقعيو تجدا بقى واقع بربران كيف فميناتو أمين أمين وسو كابون جيرامله كابو موفا جنة كابو هارا ودو جنة أفوري كل واقع جراتا وان تيفي الرئيس جيرامله وجاني جيرامله بقى واقع بربران كيف فميناتو أفوري واقعيو فلا جروتي أغوما تجرا فلا أفوري واقعيو جرو وبنا تجرا فلا أفوري واقعيو جرو غرسات تجرا فلا أفوري واقعيو جرو صدا واقعيو تجرا فلا أفوري واقعيو جرو هجا واقعيو في هجا تجرا بقى واقع بربران كيف فميناتو هذا سني قلت وهي دبابو كربيتش واقعيو داوي سجله واقعيو دبتا بقى واقع بربران كيف فميناتو أفوري كونين دبي أدرنا ما باسا أمين أمين سكري واقعيو كيسات نوتفتنو أفورا واقعيو ما تانيرا دمام لير راجلا والفيني كديني سافاتا أكسر كانرات سامويل قدا غدوفا ردا إجرستا كابوسانا فوري داويت أبولوتا سبيدوتين ديبيجر غافسي جد كابي أفوري واقعيو همنان داويت تندوفيجر سامويل مو رامتين ديبيجر هاللويا أفوري واقعيو توكلي ويا نما مدرنا تجار كبه سينيسو سينغاتو كراسنا بيسو سيوجيتا ويا سنوراتي جال كبه أفوري واقعيو داويد وجين توريجرا آمين 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 هاللويا يا سبا واقعيو موتومان واقعيو موتوما أمنات موتومان واقعيو موتوما كلمات موتومان واقعيو موتوما إفات موتوما كجيلومات هذا من واقعيو أكني أربسم والتوجه والري جمال حفور كله كان كمنه والجمال واقعيو جت توجرني واقعيو قالوا برسا كيستي نما وفي فواسه جمال سان دبي أمناني أشيسه واقعيو هجسا إتنوجتا والفيديو بديني واقعيو ناتا واقعيو فاتا أكسر macam farfana sadeta misagal didamar rajal kabe wahai Dawid dubbata Dawid garbicha ko argadee dibata ko isa kullu isa dibejera amen amen askuba mangasis nama waqiyo mude nama waqiyo dube waqiyo manto chafi wanje regulala hartiko cimse isa wajin jiraje irrenko mo isa njajjaresa je dinni isa garbeso hindanda wajera نمي جلانيس غريسا إنكابو جدام ورا إسا جمكوسان فورسا دراتي ننجا جبسا ورا إسا جبانيسي لفا نندا جد أمانو ما في غارم مانكو إسا وجين جراجد مكاكو دي غانفيسا ورول جراجد مكاو هكبر باران كيف ماجو يسا واقعيو أفوري واقعيو كوني إسا وجين جراجد ديني سنن دبساتو دوكالي سنن دبساتو أبدي كوتاتينا هاللويا ما كنان إني إنسان بيتن كان واقعيو أنا صديمه نارسين روسنا كسر أنا روسا ديمه إنسان يفرجرا يو أن ديمه أفورا روبا إنسان يفرجا أفوري كنومو إنسان يدو جراتا أفوري كنومو غارو غاسن فيداجة مكاو هكامر بران كيف سماتو داويد ديبامو أفورا كلو راجي كاي سكالي واقعيو كيساتا كسر داويد براسا وندوما يالا واقعيو تجاجل دربيجة آمين 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 فلافوري واقعيو جرو فين أمباو تجرا فلافوري واقعيو جرو أياني واقعيو كرومباني أيانا واقعيو غاروما واقعيو جلال واقعيو ركان كيكم سكالي واقعيو جرو واقعيو سبسا كنفوئي غربيكيسا كنفوئي وجي حفوريسا هنجراتا هنججبيسا مكان واقع برابران كيب فميهاتا فلافوري واقعيو جرو حفوري واقعيو دبي واقعيو
waaqayyo kan namaaf diidessa ulfinni guddinni waaqayyo faata'u. Eegi afurii waaqayyo nama hin qarqaarin, eegi afurii waaqayyo nama wajjin hin jiraatin, dubbii waaqayyo jiraata kan dandeenyee dhandhamnee beekuu hin dandeenyu. Ameen ameen. Nukun namatan sagalee waaqayyo fuunee eegi dubbifnu ka akka ifaan uifu, ka akka dammanutti mi'aawu, ka akka aananii nu mi'aawu. Maaliif akka ta'e beektu? Beekumsi keessanirraa kan ka'eeti miti. Yookaan immoo qarummaa keessanirraa kan ka'eeti miti. Afurii waaqayyo waan tokkisan keessatti allaatfacheera. Ameen ameen. Dubbisa sagalee isaa hubachuu akka dandeettu keessi kee maal tocheera? Tuqee maneera. Haleluuyaa. Kanarraa akka ka'e yoo ati gara dubbisaatti dhiyaattu waaqayyo immoo icciitii isaan haleluuyaa qalbii kee waan caaluun sammuu kee waan caaluun gammachuu isaan gara kan kee dhufa. Kanaaf sagaleen waaqayyo damma daamuu caalu mi'aa jira. Kam namatti tola? Damma booree caalaan ulfinni isaa haa ta'uuti. Haleluuyaa. Sagaleen kee seerati kee akka aananii namni haa jedha. Akkam beeka daawwitu ulfinni isaa haa ta'uuti. Haleluuyaa. Sagaleen waaqayyo isaan taatoluuti. Ameen ameen. Sagaleen waaqayyo akka dammaaf akka aananii isaaniif haa ta'uuti. Summaatucha hafuura argamu hafuura waaqayyootu jira. Isaayyaas raajicha 59 bareettanii galatan sagalee waaqayyo akkas jedha. Waaqayyo ansii fi kana dheeraa hafuurri koo isinirraa hin boqota. Dubbi koo inni ani afaan keessan keessa isiniif kaa'a. Afaan keessan keessa, afaan ijoollee keessanii keessa, afaan ijoollee keessanii keessa hamma bara baraatti hin dhabamu jedha. Maqaan Waaqaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Akka nuti uffinuu beeknu dadhabbii guddaan tajaajilu jiru kana mindaa arganneetii miti tajaajilu. Sa'aatii 12 albullee torbaan guutuu albullee yeroo qabnu xiqqaa kanatti jilbeeffannee waaqayyoo dubbii kana nama harkaa jennee olii gad jennee dhiphannee akka nama ammaan tana garaacha qabuun jira miti akka nama ciniinsuu qabuuti qophoofnee dhufnee kan dur dhaabatu akkasumatti dhaabannu garuu kan cufa keessatti kan nu qarqaare eenyudha? Hafuura waaqayyoo. Fuula hafuurii waaqayyoo jiru. Fuula hafuurii waaqayyoo jiru maaltu jira? Waaqayyoo dubbii isaa nama diidessa ulfinni guddinni waaqayyoo haa ta'u. Fuula hafuurii waaqayyoo jiru. Ameen. Garbootiin waaqayyoo haleluuyaa. Raajii waaqayyoodhaan kaanii dubbatu maqaa waaqaa bara baraan ka'ee eebbifamu haa ta'u. Ameen ameen. Raajii jechuun afaan waaqayyoo taa'anii dubbachuu jechuudha. Garbootiin waaqayyoo qarqaarsa hafuura qulqulluu irratti kan ka'e. Haleluuyaa. Yaa saba qulqulluu bara kumaatamaan duratti wantummaan tokkolleen wanti gooftaan Yesuus Kiristoos odoo hin himamin. Haleluuyaa. Akka dubartii deessu, akka ilmi nuu kennamu, akka maqaan isaa Amaanu'eel jedhame dursanii waggoota dheeraa duratti argan maal irraa akka ka'e? Hafuura raajii irraa akka ka'e. Saba isaa akkasumatti dukkanatti dhiisuu kan hin beekne sabii isaa waan dur jiru argee ittiin dheeffachuu akka danda'u dhugaa kan beekee deemuu akka danda'u gargar gooftaan Yesuus Kiristoos dhalachuu gooftaan Yesuus Kiristoos haleluuyaa akkam tochee waaqayyo warra waan hin beekne akkam tochee dhiiga isaatiin akka namni deemu Isaayyaas keessatti yeroo nu isa agarre ulfinna waatuun qabu ture jedha. Dhalichi isaatiin garuu maal taatee jedha? Fayyinee eessatti argan? Dursanii maal irraa akka ka'e? Hafuura waaqayyo irratti akka ka'e? Hafuura waaqayyo irratti akka ka'e waa'ee gooftaan Yesuus Kiristoos argan. Gargalfannoo gooftaan Yesuus Kiristoos akka waa'ee isaa lamaaniin addaan baafatan akka qaama isaa waraanan akka dhiigi isaa keessatti ba'e wanni kun cuftinuu dursee raajotaan dubbate maqaa Waaqaa barbaraan ka'e eebbifamaa ta'u. Kan qofa miti hafuurri waaqayyo qulqulluun humna raajiin waan dukkan guutaa gubbaatti waan beekta duwwata gubbaatti sagalee waaqayyoo ati nuti sunu beeknu Hisqiyaan raajicha 37:7 gini talaatan harki waaqayyoo anarra ture innis hafuura waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guutu tokko keessa na dhaabee jedha. An ribuu si keessaa nan ka'a foon sitti godha gogaa sitti uffisa. Hafuura si keessa nan ka'a atis in jiraatta yommuu san waaqayyoon akkan ta'e ani beekaa jedhee dubbadhee jedha. An akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhee jedha. Maqaan Waaqaa barbaraan ka'e eebbifamaa ta'u.
gargar bichkanaan dhufe lafee gogaa gubbaatti maal dubbadhu raajii dubbadhu lafee kana lubbuun hin jiraata jedhi raajii naan jedhee jedha yeroo garbichi waaqayyo afura waaqayyo qarqarame haleluya raajii sun dubbatu jalqabe ososochiin ta'ee sagalee waaqayyo ameen ameen lafee wal barbaadee jedha foon uffatanii jedha lubbuun itti ta'ee jedha maqaa waaqa barbaraan ka'ee eebbifame haa ta'u afurri waaqayyo kun yoo qalbeeffattan isan nama gamittuu du'a keessan gubbaatti labsitanii lubbuun jiraattan isan nama gamittuu yaada san dhiphisu irratti sagalee waaqayyo dubbattanii jiraattan haleluya raajii durii qofa eegina man keetiif ati raajina haleluya man keetiif ati raajina jireenyi keetiif ati raajina waan hin danda'amne gubbaatti kan danda'amne waaqayyo hin danda'ama jettee labsita waaqayyo immoo yeroo isaatti waan bifa gaarii gochuu beeka maqaa waaqa barbaraan ka'ee eebbifame haa ta'u jireenyi biyya lafa kun jireenya gargaraati tokkee giyyeetu kaantu dhufa kaan eegeetu kaantu dhufa kan jala eegeetu kan biratu dhufa kan cufa keessatti garuu maal qabna sagalee jiraata qabna haleluya waaqa jiraata qabna kanaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama ani hin jiraadha ani hin du'u labsiin irratti hojjetu jenna maqaa waaqa barbaraan ka'ee eebbifame haa ta'u afurri qulqulluu kun afura raajii kana nama eebbisa maqaan isa barbaraan ka'ee eebbifame haa ta'u haleluya yesus afurri kun afura beekumsaa fi afura hubannaati fulaafurri waaqayyo jiru yaa saba waaqayyo mootummaan waaqayyo mootummaa dadhabdootati miti mootummaan waaqayyo mootummaa warra of jibbaateeti miti mootummaan waaqayyo manni waaqayyo man dhabaa mannaa miti yoo dhuguma sabii waaqayyo foome yoo dhuguma gooftaa Yesuus Kiristoos inni abbaaf mana haleluya mataa waldaa ta'e yoo dhuguma warri maqaa waaqayyo yaaman waaqayyo fooman waaqayyo qulqullaaman afura qulqulluu beekii kabajan afurri waaqayyo warra keessaa warra qaroo warra beekaa warra hubataa sabaaf warra eebbate manaaf warra eebbate biyya lafaaf warra eebbate ijoollee xixiqqoo waaqayyo kaasa maqaan isaa barbaraan ka'ee eebbifame haa ta'u haleluya Yesuus bara nasufne afurri waaqayyo dubbachaa ture ani saba kiyyaan biyya lafa kan hin eebbisaa waan jedhu ameen ameen ijoollee kiyyaan ani biyya lafa kan hin eebbisaa waan jedhu osum jennu ijoolleen keenya guddatanii tiineejarii ta'anii kolleejii seenanii baratanii amma kun Korontoon haleluya fudhatifa maqaa Yesuus Kiristoos ol kaasu jiran ulfinni waaqayyo haa ta'u haleluya afura beekumsa afura sodaa waaqayyo fula warri jiru eebbattu jira fula warri jiru furmaatatu jira waaqayyo kan harki dhoofne illee nagara deebinuuti haleluya Yesuus haleluya Daniel fan Yosef fan ijoollee baqattootatti waaqayyo warraan seenaa jijjiire namni afurii waaqayyoon qulqulloota keessa jiru tokko mootummaa kee keessa jira maqaan namichi kanaa Daani'eel ture mootichi garuu Belxaasaar jedhee akka waaman godhe namichi abjuu hiikuuf dubbii isa dhokate mul'isuuf wanta nama rakkisu hiikuudhaaf hafuura isa hundumarra caalu beekumsa hubannaas qabaa jedha maqaa waaqa barbaraan ka'ee eebbifame ta'u hafuurri waaqayyo xaaxaa ilma namaa hiikuu beeka hafuurri waaqayyo hafuura furmaataati hafuurri waaqayyo mootummaa dhiphatee biyya lafa dhiphatee wanti jirti dukkana keessatti waaqayyo namicha qabatee maqaan isa barbaraan ka'ee eebbifame ta'u haleluya dhufee garbichi waaqayyo Daani'eel haleluya injee haleluya injilbeeffate waaqayyo kooti maal jetta haleluya waaqayyo objuun nama dubbatu gar Daani'eel dhufee amen haleluya dhufee haleluya furmaata ta'e yeroo sun mootiin fuudhee moosisee maqaa waaqa barbaraan ka'ee eebbifame haa ta'u fulaafurii waaqayyo jiru haleluya gorsattu jira fulaafurii waaqayyo jiru furmaatatu jira fulaafurii waaqayyo jiru hubannaatu jira maqaa waaqa barbaraan ka'ee eebbifame haa ta'u kanaaf hafuura waaqayyo yeroo kaamsinaa fulaafurii waaqayyo itti kaamame cinqiitu jira fulaafurii waaqayyo itti kaamame gargaaratu jira haleluya waaqayyo haa nu fuuti waaqayyo haa nu hiikuti waaqayyo keessa keenya hafuura qulqulluufi kan turu haa tolchuuti nu qodaa hafuura qulqulluuti nu mana hafuura qulqulluuti mana waaqayyo ni cabsita waaqayyo illee deebisee si cabsa jedha sagalee waaqayyo
أفور واقعيو إسافينا التيم ما أنت فهمتن كان بالكجنا إنك تسيسنا أفور واقعيو إنه كمسنا جري أفور بتخلي واقعيو نقصف مقاو واقع بربران كي بسمي ماتو فلا أفور واقعيو جو هم نتوجا مقان سا بربران كي بسمي ماتو أمين أمين جبهني كينن بيكم سكينن الركينن وانتشوا تقولين جو هجام وتما واقعيو أنتيف أمين أمين سجله واقعيو كيستي متاف سامري سدرا كودن جارك تربا دمني كلاتر يومس هفوري واقعيو همنان سيفين فاجر أتمو إسان وجين راجين دبتا تديرم كيسة نما كم برا هنتاتا هاللويا هفوري واقعيو إجينا مركته إني لافين جوازا إني والله لنتيجا هفوري واقعيو يروسل النفو ما سكوتشا سيجت جبيسا مكارو واقع برا كأي بفمه هتاو هاللويا كتوما أفوري واقعيو كم إجينا مرة نفو سودانا مرة فم كوتشي جنة نمتوش لين جنة نمتوش أمين أمين كل شيء أكلين تاني جالس كله واقعيو أمين أمين هاللويا أكيد ما تعرف بوتا فرديجا سودانا فرومبارين تاني لاتن أفوري واقعيو واني سرنا بوفاتيف جيديون فينجلولا إنا فوفيت جيديون فينجلولا أفوفوني سيتي سكله واقعيو كيسات أكين وليمبارني لوكاتي رفاتي سوداتي جالس كله واقعيو قالوا ما تبغى سينا وانتي جيرو كان جرين نسلوفه أفوري واقعيو إسان كثير يلو كلامو إني لافن إني سولاتن إني أبدو كتاتي كنا واقعيو ناو جينجرا كهجنة سما سدور سيجا سكله واقعيو يلو كان سبي واقعيو لين إساولين ديريراني تبسطشان ورافته مكان واقع برابران كيف كميناتو أفوري واقعيو كن أفورا وانجر كابي في تنباسو أمين 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 أفورا راويت أفورا ولا ما فيك إيش نبي وجد كله فينو باجو دندا نبي نما كبتة درجو دندا كهو أفوري واقعيكم أفورا دندا بوميت أفورا فالم كموميت أفورا بيلمان نند ديرزوميت أكو بريسيك نوفاز أفورا وانجر كله في أمباسو أفورا درين المنا ما جيساتي صورة كشوبه بالالويا أجيء شوبه في أمباسو به مكاوا كبر بران كيف فما زكاياس راجيج أفور كبرين تنيجال يوم مسرقة ميتشي إرجع إسوا كيو برا رفه ذروة بليتس أكانا أكان ربع رفه أنا تيني مي إرجعي سي أفورا كوتي ماله أمنامي ميتي أنغوراني سي ميتي مالنتا أفورا كيان تعمله كيتين أنغو كيتين تاو جلجلا أنتيغاري هاللويا جرب كيسات يونو من كيسات يونو جبيسني أوروبي فان هالمو أماري فان كذا في يونو إنجليز فان كذا نهين بيك يوان سالبا ده إنجليز فان كذا يوان جبدو خجرينا لهمو أوروبي فان كذا أنا إلاشان نفهم I understand something. When you guys are desperate to speak, you pray in America. You put them tambak as an army for the three. We are having this like a much to the English. We are more than jump to stay. We are father of it. Matiyawa, Ayoba, Yatrak, Awado. It's the dynamity. Magawa came from Africa. One drink is a case at Jerkabe. In Nifit and in Bass. Amen. One is only a case at Jerkabe. One way of Rumufit and in Bass. One will go at Jerkabe. For you, way of it and in Bass. One is a case at Jerkabe. One way of it and in Bass. Makan walk a barber and kind from a thousand. May even a million Abane for our Yokana, Hatil of any Lily Galate from the Hagar walk a barber and kind from the water. Hallelujah. 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 Afura wakayo, afura wakayo. Simale ego kamna wakayo kiya. Hidan singkabu, dini singkabu, dukane singkabu, hali singkabu. Ni rifachisa surachisa singkabu. Lapsindina singkabu gosta. Hallelujah. Akan kebar barat kaya bisa mehatauti. Garan kita berregalan nurigim sini. Afura wakayo, wan
جابي سيدي فلوجي وان ترتيف بنتك يستمر لي عربي بالدنيا أفرواك أيوه أتنوجي وان جرتوف فرواك أيوه مقام كبر برن كيد فمها تو أفرواك أيوه يروسي كنو دتأمني شوبة دتأمني أفكيسا سنين بفني أفكيسا سياوالي إيجا يسوع كريستوس كن مجا يسوع كريستوس نوارارم أفرواك أيوه سنغاوني في وامبرا دعيني سوي نواري في وامبراولي نولي وامبراولي نولي آك أيوه قلقل خنا الركيتنا بنتكيتنا يان كيتنا أدان نفاي غوفتكيا أدان نفاي غوفتكيا وراسيف ثام نفاي غوفتكيا وراسيف نباي نفاي غوفتا تجاهل توت كل لوتا نفاي غوفتا ورابا شانتيدي أديبا دوس كريبا جندوس مدبجني ما غركي توك توكو كينا نفته وانوكا كابتيف وفي فنوكو بيسوف برجلني كينا ستجاهل الله كده معروف غوفتا وانا تيمينكو كابومو فكيست أبوتي أمان تيرة تجت غوفتا أكثر ورا مودة أكثر ورا دبدة أكثر قلبي ورا جيرته وبناف جبينا أكثر ورا فتاتي وان ورا نجل قبل في تنا كبافة برن غوفتا كدورات تاوتي مقال كان غوبات تاوتي ولا كان غوبات تاوتي ديك ورا تاوتي ما تيرة تاوتي توكتوك غوبات تاوتي فروا كيو نقدنا أخنورة الفات بركة نورة الفات غوفتا سنو كم سنو تجاب بفنا أتون جيسا تجاب بيجر غوفتا أتون جيسا تيفي غوفتا أتون جيسا تلاقيسي غوفتا أتون جيسا دوبادو غوفتا أتون جيسا تلفادو غوفتا برهما الفاتح كيسا غوفتا بري هماتي دكان إيكان كيسا غوفتا فروا كيو هاربي توك توكم كينك أبو فدك نفاتا هفاكين غوبات الفات ويانكم ويا إبوان كيف مكان كبر بران كيف فمها تاو أكاسيد مكان مكان يفعل مكان يسوع كريستوس كردا آمين